Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jedha. Warreen chaanaala YouTube simannaa shaamilee jedhamutti jala jirtan gareen isa jala jirtan. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jedha. Maaliif islaamni waan kasaa dhabne akka amantaa teenyaatti. Ayyee Hamma YouTube kana namni ijoolleen adda hundi akka barachaa jirti beektaa. Miidiyaa kun miidiyaa hawaasaati beekte kan marri dubbachaa jirtu yaada babbareedaa irratti hojjechaa walii garaa yaada irratti yaadni yoo fudhatama qaba yaada irra bultee garaa akkatti walii hojjennu beektaa. Amma wanni uummata keenyaan jiru isa jalqaba irratti adeef jedhanii baay'ee ni miidhuu. YouTube kana irratti hanqina qabu hanqina isaatti yaada bareedaa qabaate yaada san uummata biraan gahu maaliif beekumsa qabdu uummataaf qoodu jechuudha. Uummata miidiyaa jedhamu miidiyaa kana tokko albaan silaalaadeetuma haa hin jedhani tokko oolanii dabruu otoo hin taane keessa gabbu'anii namni kun yaada akkamiin dhufee namni kun maalii yaadni isaa maaliif karam deemaa yaadni isaa kun jedhanii haa yaada namaa kana baranii wal beekuu wayyaa jedhanii duraanuu haa gidee akkasii wal dhageenii wal ejjanii yaada hankee doomaa ta'u doomaa boo doomaa ta'u akka doomaatti fudhatama waan akka fudhatama qabu qabu. Wal cinaa dhaabatanitti wal jajjabeessuun waan irra jiru beektaa. Itu garuu amma waan Oromummaatti akkaan dubbachuu waan Oromummaatti akkaan dubbachuu barbaade beektee. Oromoon qubaatii guddoo rakkatas jira akka dargaggootaatti. Oromoon tun dura qabeetu akka gaafa dhalanne gaafa ijoollummaa beeknutti takkuma beeknutti Oromoon takka beekna beektaa. Amma Oromoon takka lama sadii afur shanillee addaa qotu jira nama shanitti illee abaaboo maarree shanee maarree jedhaniiti laxanyaa kaleessa diina dhiigaa abbootii teenyaa dhugaa baay'isan laxanyaa kan jedhan dhaabatanii Oromoo dhufaatu Oromoo chuu. Eegate miidiyaa maal jechuun musi maddii sabsisaa dhageetii isaatillee fayyadu beektaa argitee ni dubbatu miidiyaa OBN tokko isaa garaa kun nama isaa hin jiru. Eegate wanni inni jedhamu miidiyaa irratti mootummaa laxanyaa Amaaraa hambira dhiqeeti naannoo Amaaraa abaaboo shanee dhaamsisuu qabnaa abaaboo shanee dhaamsisuu irratti deeggaruu qabdanii laxanyuma tana tanni dhoosuu deemuun Oromoo beekaa. Ani bakka fayyatti dhalataan Itoophiyaa tokkoon maa aangoo Itoophiyaa matanaaf bulchee haa Itoophiyaa matanaaf deemuu hin danda'eetti maa hojjaatu maaliif kan duraan aan Oromoodhaaf hin jiru hundi Oromoo callee fi hundi gidee haraa aangoo kana dhufee haa mi'aa aangoo sana agare gara galan deebi'eetu kan inni miidhu Oromoo diinni rabboos Oromoo miidhu. Maaliif akkanatti duwwata namni faffaadan sammanii nuti akka tokkotti bargaa kan maan geeriiti bakka takka ta'e maa facaan miti dhugaa wanta miti illee gamtaan deemti dhugaa karaa deemtu akka hiritee la waan takka dhugaa harka wajjin harka takkatti itti wal yaa'an wajjin nyaatan itti uumama jiru nun beeku adda facaane walumaa dhageenya meelaan Amaaraan sanuusaa saba Amaaraati mi tokko isaan addaan maa wal qoqqoodne bakka meeqatti bakka shanii bakka kudhatti addaan wal qoqqoodne tikira kan ilaali addaan wal qoqqoodne sabni hundi tokkuma nuti keenya kun bakka dhibba meeqatti addaan baanii bakkumatti nu waliin boo maaliif ta'u wal jabeeffannee wal tokkoomnee mootummaan isaa dirqama haa Oromoo tana kabajuu ababaa waan qabda kan miidhamteeti du'aa tureetiin beekan isaanis haa dabres
Oromoo miidhaa beekoo. Arraas deebitee nuti gargoonna kun ogaa dhumne dhaloonni keenyaas haboota dhufu tanumaa beekan nuti waliin. Walumaa nuti ilaa ibaadallee kan qabaanne qabatti. Jahannama qaba seenaan jaawwan. Citti kitaabna sira kitaatamuu ta'uu taane asirra nurraa dhaabbachuu qabaan jaakka tasgabboonneedhaan fuula rabbii deemnee ibaadaa sana gaggeeffannee jannata furtuus kitaabni baan sun akka kajeellu qa'a. Rakkoo addunyaa sun nurraa dhaabbachuu qabdiin jee dura. Yookaan zalaalam nama reebu namatu wanni filadhee ofirraan isaa yookaan Oromoo matanaaf jijjiirachuu Oromoo matanaaf isaanii jijjiiramte namaa jijjiiradha boon. Maaliif tokko nu haa wal jaamne Oromoo ugaa yaan silaa akka gurta kun awwaatu qabanii wal dhaqee dhimmaa'u. Sanii booni nan dhaamu gootu irratti dhaamsa yaa matarshaa. Chaanala kanarratti jajjabeessu qabdanii jawaa. Like, share, comment gootanii haa. Cinaa dhaabbattan boogaa fuula duraaf waa hedduudha wanni haasofnu. Miidiyaa kanatti waa hedduu akka isin gabaasnu haa. Akka jaginaatti. Jaginaan biyya hayyootaati. Hayyoota meeqa akka isaa dhibu. Warreen akka Ahmad Jibril fa'a. Warreen akka Ibrahim Barkana fa'a. Goota meeqaan taphatutti dhume boo. Goota akka Ibrahim Adijii fa'a. Goota lubbuu goota qaalii meeqaa keessatti waan ta'eef seenaa hunda qaama gootaa irratti fuula duraaf jechuu kiyya. Seenaa kan akka isin biraa geenyu haa. Abdiin firaa qaba. Sanii bugaa chaanala kanarratti akkam jajjabeessan abdii firaa qaba gaa Oromoon hammattu. Oromoon laal hammattu gara laaffisa akka taate namoonni hundaa beekan. Akka wal deeggartu akka cinaa dhaabbattu namoonni hundaa wal beekan. Sanii bugaa jajjabeessuu qabdanii isin jaboo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.